free. Abacho madabi. Vomit gote afitto. Out the name of Jesus Christ. Agofta Jesus Christosin. Out. Taye keessaa. Wata akka hosta bageta ba Yesuusum. Akinne she mal ture. ችግሯ ምን ነበር? What was her problem? Inkufteen cabde. Mal swetchabe. Miillashe. Okay, amma balaqamsiisaa jira. Siyaasa diafura ke bakketti baasi. Blow it out 3 times. Dabale. One more time. Isaduma. For the last. Receive healing. Keep quiet. Ati ademi fayyitetta, you are free. Sister, you are already healed. You are free. Kattari ademi. Walk up straight. Viewers, for this atmosphere has been charged by the healing Dem wind. kattari kana boda kadannaan sin barbaachisu ilmi waaqayyo achitti deliver bisu. Ati kottu. Now confessing. Isheen kana harka koo itti ilmi waaqayyo achitti harka irra kaa'e maalan godha. Achitti qodaa wanni keessatti balaqqamsiisaa oole. Garuu hin cabdee garuu vomit godha. She got fracture over her leg, but she was delivered in such a vomiting as you could see on the screen. So she got the divine operation. Viewers from all over the world, you too, now is the time of receiving healing for you. For the distance is not a barrier, as a man of God is going to declare. This prophetic word of healing, receive. Dumesa furake dubike neboda fulake mulalu naga nargada Dumesa furake dubike neboda fulake mulalu naga nargata kana fijiku silala humna ko tinjiro sinala kana fijiku silala humna ko tinjiro sinala ararike anaf nagakoti Ararike anaf bokonna koti Ararike anaf nagakoti Ararike anaf bokonna koti
nama ta'uun koo utuu hin beekamiini yaadaan na qabdee na muddeettanaani guyyoonni koo yaadatamanii nama ta'uun koo utuu hin beekamiini yaadaan na qabdee na muddeettanaani guyyoonni koo yaadatamanii hafuura qulqulluu hafuura qulqulluu hafuura qulqulluu hafuura qulqulluu tolee sittaa toluu jireenyi koo narraatti beekamuu kee ta'uun koo Mo'i yoomako tolee sittaa toluu jireenyi koo narraatti beekamuu kee ta'uun koo Mo'i yoomako Magaalaa wajjii keessatti olaare sanaa dhagahuun gurratti hin tolaare iyyaati keessan jirre magaalaa wajjii keessatti olaare sanaa dhagahuun gurratti hin tolaare Eeyyaati keessan jirre hafuura qulqulluu hafuura qulqulluu hafuura qulqulluu hafuura qulqulluu tolee sittaa toluu jireenyi koo narraatti beekamuu kee ta'uun koo Mo'i yoomako tolee sittaa toluu jireenyi koo narraatti beekamuu kee ta'uun koo Mo'i yoomako Jabadanoko wakayoko Katako sene kesabula Gargarsiko achitane gala Katako sene kesabula Gargarsiko achitane gala Abdin jira Abdin jira Gufta bira Abdin jira Abdin jira Gufta bira Katako sene kesabula Gargarsiko achitane gala Katako sene kesabula Gargarsiko achitane gala Abdin jira Abdin jira Gufta bira Abdin jira Abdin jira Gufta bira Dorista embeku himbekamu Namni kakuwe kuingatamu Akamitteen isaa karaa kamii jecha mooraa duubaa gugumgummii kan gowwoota gaaffii daangessee na wajjin jiraachuusaa mirkaneessee kan gowwoota gaaffii daangessee na wajjin jiraachuusaa mirkaneessee kattaa koo seenee keessaa bulaa
gargaarsi koo achittani gala kattaa koo seenee keessaa bula gargaarsi koo achittani gala diini abdiin jira diini abdiin jira gooftaa bira abdiin jira diini abdiin jira gooftaa waaqayyooti yaalii namaan finne hammarratti harka ofii kootiyyuu nan laatu eebba'oo akkanatti irratu ija sarraan fagaatu iji koo natti deddeebi'a waaqayyoon koo ija sarraan fagaatu iji koo natti deddeebi'a waaqayyoon koo bu'uura jireenya koo Bijabadan ko waaqayyoko dinagdee jireenya koo bijabadan ko waaqayyoko kattaa koo seenee keessaa bula gargaarsi koo achittani gala kattaa koo seenee keessaa bula gargaarsi koo achittani gala abdiin jira abdiin jira gooftaa bira abdiin jira abdiin jira gooftaa bira jireenya foon kootiif waan na barbaachisa hundumaa sargadhee guuttadhee lubbuu kootii yennaa irratti maal waa'ee baasaree raawwate akka baala mukaarra harca'ee tortoru yeroo dhumaaf malee gargaaru yeroo dhumaaf malee gargaaru anoo gooftaa kana fo'adheera na baasaa jedhee samaanadheera bu'aanaaf qaba gooftaaf jiraachuun koo bu'aanaaf qaba isaaf jiraachuun koo bu'aanaaf qaba gooftaaf jiraachuun koo bu'aanaaf qaba gooftaaf jiraachuun koo anoo gooftaa kana fo'adheera na baasas jedhee samaana baakee hundumaa wajjin gara isaa kottu baattee hin galtu baakee hundumaa wajjin gara isaa kottu Battee hin galtu sirraa fuudha Yesuus si boqochiisa bobaan gooftaa Yesuus jalli gaaddisa sirraa fuudha Yesuus si boqochiisa bobaan gooftaa Yesuus jalli gaaddisa na ilaali maal taate Bala malit. Ulee daanidha. Maal kennidhame? Dugda koo kana kutanii. Miila koo kanas cabsanii. Maal gochuu hin dandeessu? Dubbachuu hin danda'u ture laphee koo kana tumatanii meeshaan. Amma hoo? Amma fa'i. Amma naasofte? Akka. Bakka akkais. Just keep on watching. Yet this divine procedure is going on. For this atmosphere again, charged by the healing wind of the Lord. Abidda waan ta'e keessa. Amma mi waan amma gochuu hin dandeessu. Torbee tokko gaafa ayyaanaadha qabee ayyaana masqalaadha qabe. Waa tokko gad jedhee. This young boy was saying for the last 1 Amma week. seene kaarsi gadi butachuu hin dadhabe. I was Kaarsi another. gadi butachuu hin dadhabe san amma seene. Amma samma. Even Ulfina dabala, to put on ilillee my dabala. because he got a beating accident. But look at him how he is now celebrating. Kamera chademi. Ani kamera. Look at him. Ani kamera. He's confessing. Ani kamera. I am here. Ani kamera. I'm Gooftaa here. ulfina galata ilillee dabala.
Dhibeen kee maali? Diiskii dugdaati jedhanii neerbiidha jedhanii dhaabachuu hin danda'u taa'uu hin danda'u. Manni yaalaa na dadhabe marfeen na dadhabe. Eessaa dhufe? Kombosha darbeen shunqee biradha. Shunqee biraa? Shunqee biraa. Shunqee biraa. You are free. Viewers, this is the way saying. Kaya I was din. suffering from backbone disc rupture for a long time before the ministration of the Holy Spirit. Maal taate am? What happened to you now? Akkuma waa na keessa dhangala'e. Akka maaliiti? Akka fayyinaa na keessa dhangala'e. Dhadhangala'e? Amma taa'i kee of ilaali. She was saying something like unusual fluid was flowing down my body. And that was the healing power of God. Look at here, she's doing what she was unable to do for a long time before the ministration. Ngaa labsaa deeman bilisa bayre. And now, confessing, I am free, I am free. I'm here, I'm here. Yoom cabdan? Torbee lamaan kana. Tokko lama. Take steps 1, 2. Tokko lama. This brother was saying, I got this bone fracture 2 weeks ago. Ani kameera. But Maaltu sin keessa darbe? Kameera. Akka qabbanaa wayinna keessa darbe. Ammamiif kana gochuu hin dandeessan waan amma gootan kana? Torbee lamaaf kana gochuu hin dandeenye. Namaan na baatee gadi na baasa. The mighty name of Jesus Christ. Jabaste mag-agov Taye Jesus Christos. Amen. 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 Maaltu sin nukkuba? Koronyo ko kan lamaan sabu ke sibiilli galee jira cabe. Sibiila keessa jira. Maal gochuu hin dandeessan? Dandee koomedhaan lafa na jedhu dandee jedhee. He was saying there is a metal support Kottaa gara koo. on my ankle. Man of God is yet ministering here. Still praying for fire. Ata amma miillaatti abidda sitti galeera. Fire has touched you from the crown of your head. Amen. Maqaa Yesuusiin. Amen. In the name of Lafeen Jesus, kee fayyeera. you are healed. Amen. Kaya deeme. Amen. Rise up and walk. Kasaaraan kan kee miti. For this road is no more yours. Ejjedhu deemi, you are free. Take steps and walk. Yeah? Go. Ambilisa beera. An fayyeera. Ambilisa beera. Miilli koo hojjeteera. Ani fayyeera. Ani fayyeera. Ani fayyeera. Cabni koo fayyeera. Cabni koo fayyeera. Bilisa beera miilli koo hojjeteera. Fayyeera. Waaqayyoof galata fidaa sabni. Fayyeeran. Fayyeera. Fayyeera miilli koo hojjeteera. Erga cabdanii kasaaraa kanaan malee deemuu dandeessanii? Kasaaraa kanaan malee deemuu danda'e. Komee kun lafa nana jettu. Amma sinii fayyeera. Amma naa fayyeera. Waaqayyoon galateeffachaa deema. He was saying, Okay. since I got the fracture, I was unable to support Malke. myself. Baakeedha. Maal ta'an? Miilla keessa nyaata diiskii dheedhanii mana qorichaati. Hospitaalli Begii naqamtee riferaala. Maal sin jedha warri naqamtee? Warri naqamtee hin geessine Okay. asumatti finnee waaqayyoo hin danda'enne hospitaalli asoosaa yaalee ture. Haaluma ta'umsa keetii ciisicha keetii wantoota adda addaa eeggatta malee maal gochuu hin danda'an? deemuu hin danda'ani qabiinsa malee ciisuu hin danda'ani lammata immoo miilla mirgaa keessa nyaata. Hojiin keessan maali? Luba waldaa kiristaanaati. Yaa kanaaf as hin gaafadhe gaafa sin laalu luba natti fakkaattuuf as hin gaafadhe. Lubi hidhamee taa'uu qabaare? Hidhamee taa'uu qabu. Qaddasuu qaba malee. Kottaa. It's the priest words of tight knot. Miilla isa kamtu sin dide? Kanatu walitti na qaba. Na qollofe. Kottaa gara koo. Viewers, keep on Na watching. goobeesse. Sin goobeesse. This brother has been suffering from this pain over, unable to support himself, even to stand up from his seat and to take steps. He was referred from Beggy Hospital to Neckham Referral Hospital, and also he has been treated out.
But there was no medication for him. Torban shani riban qabu. Taa'umsatti bulaa. Riban qabda. Asii ol na waraana bismaara matu miila koo keessa asii ol na waraana. Out! To be healed of this issue. Since he got this disc rupture over his wrist. And he is a priest in the house of God who is not worth to be tied of this nerve and the disc issue. Come on. Encouraging the man to take steps. Yet the Holy Spirit is perfecting the healing. Blow it out. Dabala. Sadoma. Be free. Dema flalam. Check yourself out. Maaltu sin keessa darbe? Maaltu sin itti dhaga'ame? Miila koo keessa na diilalleessa. Miila koo keessa na diilalleessa. He was saying, at the prayer was going on, I was feeling like unusual freezing, encouraging the man to sit down and up and check out his restoration. And the man is checking out himself. Come back. Walk up straight. You are free. Amen. 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 The mighty name of Jesus Christ. Lakini ke mali. Dugda kana na cite. Sichite. Akkuma waa kyaa na cite ta'e kaleessa. Kaleessa sa'aatii booddee. Kaleessa sa'aatii booda. Okay, afura ke basi ya sadi baket. Blow it out. Sadoma. Oljadi gajere filal. Bend down and up and check out your restoration. The Holy Spirit has healed you. The man is checking out the mighty name of Jesus Christ. Restoration. Jira. Jiru. And he has confirmed that no pain is in him. Making annihilation. Ani bilisa bayera. Ani kamera. Ani bilisa bayera. Ani kamera. Ani kamera. Ani fayyera. Ani bilisa bayera. Maal gochuun dandeessu turte? Gadi jechuun danda'u. Taa'umsa yoo giddiin taa'u oole iddoon taa'u yoo baay'een cannaqamaa oole. Amma yeroo si kadhatamu maaltu sitti dhaga'ama? Miilluma koo gara bitaa kana keessa na diilallaa ture. Si dhangala'e. Amma bilisa baateetta. Fayyeere. Waaqayyoon galateeffachaa deemi. Maal taatan? Miila koo hiddatu dhiigan dabarsu jedhanii. Hidda dhiigan dabarsu. Come on. Come on. Kai. Abidda Samira. This daddy has been suffering from. Bilisa bayera. Bilisa bayera. Ani fayyera. Ani hiikamera. Block in his Gooftaan kun na vein. hiikeera. Gooftaaf galata fidaasam. Look at him. The Holy Spirit is running the procedure. The man was exercising what he was unable to do. Amma maal taatan? Kan ollachiisu hin. Sin ollachiisu. Referiin keessan eessatti? Tuqur Ambassaa. Tuqur Ambassaa. Maal gochuu hin dandeessan sila? Ejjechuu iyyuu hin danda'u. Ejjechuu hin dandeessan? Ejjedhaa deemaaf ilaalaam. He was saying, I was referred to the Black Lion Hospital and I was unable to tremble before, but the Holy Spirit healed him. The man is now able to do what he was unable to do. Look at him, how he's celebrating even. Doing what he was unable to do for a long time. Walbeenna. Laqamta. Yoon fayyeereen. Yala. Gaafa mana barumsaa eebbifne walii wajjin turre. Yaadannoo barsiisaa jira. Footoo isa wajjin kaane fidhattan. Amma akkas godha ilaala. Nagaadha. Nagaadha. Yeah. Thank you. He's saying, no pain is in me now. Thank you. Sokkeera. Okay. Bara. Amen. Nagaa.
Kameeraa naa galateeffadhaa naa galateeffadhaa. Maal taate? Balaa konkolaataa. Balaa konkolaataa. Maal kee caccabe? Lafee caccabe kana. Keessatti dhiigeera jedhanii karaa lama tuubboon galee eegni yaa'aa ture. Keessatti dhiigeera. Asitti immoo cabee? Lafeen cinaacha duubaanis fuulduraanis afurtu cabeera jedhan. Afur? Jedhan dooktaroon. Harkinni kun eessatti cabe? Harki kun ol naan jedhu. Keessina dhukkuba. Lafee lapheetu? Inni asiitti lafee lapheetu haanxeeraa jedhanii asirraan immoo lafee afurtu cabeeraa jedhani. Duubaanis immoo lafee dugdaa cabeeraa jedhani. Duubaanis? Eeyyoo. The mighty name of Jesus Christ. Jabastee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Bios, keep on watching to Be the healed. A brother under the administration of the Holy Spirit got a car accident. The mighty name of Jesus Christ. And the side ribs of his Be healed. just the cavity ribs were broken or In the name of Jesus fractured. Christ. And also he got a fracture over his backbone too, unable to lift up his hand. The mighty name of Jesus Christ. The serious fracture on his hand in Amen. The mighty name of Jesus Christ. ribs too. The mighty name of Jesus Christ. Jabasate maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Be healed. And receive your healing again as he is getting his healing right now for the The mighty name of Jesus Christ. distance is not a barrier to you to receive the healing power of God right there. The mighty name of Jesus Christ. Jabasate maqaa Yesuus Kiristoosiin. Still the Holy Spirit is running this divine radiation therapy. The mighty name of Jesus Christ. Be healed. Jabasate maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyish. Amen. 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 Be healed. Fayyish. Amen. Nailal. Look at me. Tamma millat From the fayyiteet. crown of your head Amen. You are free. through the nails of your toe. I declare you Iko healed. firra. Look at him. Man of God declared him free and removing this All. breast, All. encouraging him All. to rise up In the his name of hand Jesus Christ. as he is led by the power Be of the Holy free. Spirit. In Jesus' name. Jabaste maqaa Yesuus Kiristoosiin. Be free. Bilisa bay. Amen. Nailal. Look at me. Okay. Stretch it out. Stretch. Stretch it out again. Madaad ammasii jalaatti. Hey. Operaasyoonii si godhanii baasan. Amma maaltu si keessa darbe? Natti dilalla. Sitti dilallaa'e. Kenna ilaali. Si asirra fura kee bakkeetti baase. Blow it out 3 times. Dabale. Sadumaa. You were saying, I was feeling like unusual freezing. You are free. Man of God declared him free. Ofirra taa'e ka of ilaali. You are free. Sit down and check out your restoration. Look at him. Ammas. This is getting miraculous to him Kun jalli naannoo operaasyooniidha ammasiitti karaa lammanuu. since he got the surgery and the Erga gaafa clearance. cabdee akkas gootee jettee hin beektu. Hin danda'u. Hin dandeessu. Malee socho'uu hin danda'u. Amma namni Waaqayyoo yeroo si kadhatan maaltu si keessa darbe? Wanta akka dilallaan dhukoo keessa yaa'e. Amma bilisa baheerachaa deemi. Ani bilisa baheera. Ani bilisa baheera. Ani fayyeera. Now he's confessing. Ani caba ooleera. I am free. Ani fayyeera. Ani bilisa baheera. I am free. Ani fayyeera. I am healed. Amen. Ani fayyeera. I am healed. Ani bilisa baheera. Ani fayyeera. Warri obboleessa fayyuu isaatti gammaddan ammallee galata gooftaadhaaf fida. Be healed. Faith.
Be healed. Faith. Jilbi kee maal si ta'e? Na cabee ture. Irraa hiikidhaasa. Remove of him the bandage. Maaltu si keessa darbe amma yeroo sii kadhatamu jechuudha. Waan akka abidda ho'ina keessa darbe. Abidda si kee darbe. Deem, you are free. Yeah. He was saying, Waan as the duriin prayer goone was gochaa deemu going miila kee on, tara tara. I was feeling something like the burning fire moving in Hammamiin my gochuu hin body. dandeessu waan amma gochaa jirtu kan. Ji'a afurii ol narra fixeeraa dura. Akka kanatti tara taraa miila kee kaasuu hin dandeessu ji'a afurii ol. Kun na dacha'uu hin danda'u tasuma akka kanatti na dacha'uu hin danda'u. Amma dacha'a. Gooftaa galateeffadhaa fi waan agartan kanaaf. He was saying, for the Ani last fayyeera. more than Ani 4 kameera. minutes, I was Ani unable bilisa beera. to stretch and fold this my leg, but now I am healed. Qabisa kanatti abiddi dhufeera. Fire has come on Abidda this one. samiirra. Abidda samiirra. Fire from heaven. Abidda samiirra. Fire from heaven. Abidda samiirra. Fire from heaven. Be healed. Fire. Tachoosi miila ishee humna dhiiga Yesuusi. Let her shake her leg Humna dhiiga Yesuusi. by the power in the blood of Jesus. Keep on watching to the reaction of the Holy Spirit again with the hand checking of the prophet. The sister is totally vibrating. So the Holy Spirit is running the divine radiation therapy again. Jesus, whose healing time has no expiry date, for he is the same yesterday, today, and forever. Omnipotent and present is here. And the power in his name is able to locate everybody with under the sound of this voice. Daani'el. Daani'el maal rakkina kee? Tuubboo hidda keetu furdatee dhiigan ga'e ejjibsiisu naan jedhan. Maal gochuu hin dandeessu? Gadi taa'u ol ka'uu fi yeroo dheeraa deemuu hin danda'u. Amma maal taate? Amma waan akka qabbanaa wayii natti dhufe. Kai. Mataa koorraa na gube. Qabbana si keessa darbe. Kai. It was confirmed to me that my vein grew fat. And because of that, I was feeling difficulty to do what I am doing right now. But after the ministration of the Holy Spirit, he's able to do what he was unable to do it. To check out his restoration. Man of God declared him freed. And they're about to renegade for the celebration. Ani kamera na galateeffadhaa. Confessing. Ani kamera I na am healed, I am healed. galateeffadhaa. Ani kamera. Ani kamera. Gooftaa galateeffadhaa fi. Ani kamera. Biqiltuu waraati. The deliverance going on. Scream out twice. Get out of here. One more time. Get out of here. Maal keessa dhukkuba ture? Dugda goona dhukkubaa ture. Ammamiif maal gochuu hin dandeessu? Gadi qophaa'uus hin danda'u. Baay'ees deemaan turu dhaabbachaas. Ammamiif kun? Baatii shaniif. Amma yeroo sii kadhatame maaltu ta'e jireenya kee irratti maaltu keessa? Danjoon jee waliisaa waan hin ta'in beeku qabu amma nagaadha. Mee waan duriin goone godhin. Waliisaan beektu amma nagaadha galtee bartaa amma taa'e filaali. Waan taate iskiriinii irratti galee filaali. Look at him. Gooftaa galateeffachaa. This brother was saying, I don't know the how, but what I knew is Galateeffadhaa that I fi am ulfina healed gooftaaf now. dhiyeessaa. Be free. Bilisa bay. Amen. Amen.
Rise up and walk, sister. Malkeeda. Haadha manaa keeti. Maal taate? Dhagna ishii kana keessa deemee nyaata hin gubaa dandeessee hin deemtu. Mataadha. Caraan afur digimti. Your spirit of magic. You demon. Come on. Ani bilisa bayera. Ani bilisa. Ani fayyera na fumango fera. Ani fayyera waka yona galate fada. Waka yona fumango bisera. Waka yona galate fada. Ani bilisa bayera. Ani fayyera na fumango fera. Na mangargara mungo fera. Galate fada fi waaqayyoon. The mighty name of Jesus Christ. Jabaste maqaa Yesus Kristos. Ilkaan kees caccabeera. Maal haasa'e? Manatu irratti jigee gambeelatti. Manatu irratti jigee. Manatu diigaaru mana irratti jigee. Achii booddee. Manatu diigaa jiru manatu irratti jigee jedha. Isaan booddee maal ta'e jireenyi isaa? Isaan booddee jimmatti rifeerri godhanii achii torbee lamaaf yaalamaa ture. Miila isaa kanaa fi afaan isaa kana keessatti opereeshinii ta'eera. Miilli isaa iddoo kamitti cabe? Kunaas naannoo kanatti cabee jira. Ilkaan isaa hoo? Ilkaan isaa immoo ol bira ga'uu didanii shiboodhaa walitti hidhanii isa goodaaf garraa lamaan isaa. Qaaruusaa kan opereeshinii godhameera kun guutummaan isaa. Ilkaan isaa immoo walitti hidhameera. Viewers, this brother got a collapse over him of the house as he was destroying the house. And got this accident, and he was made a surgery over his mouth, and there is a wire in his mouth as you can see him on the screen. Keep on watching, for you shall be witness on the day of his testimony soon. Get healed. Be healed. Faith. Crunchy gati kaya demi. Throw down these crutches. Ilkaan keessa fayyu ammaa kaasee. Amen. Amen. Come on. Yay. Okay. Stand up. Kottu na ilaal. Tokko lama. Tokko lama. Baas caammicha. Take off yourself the shield. Okay. Still, man of God is ministering to him, led by the Spirit of God. Keep on watching, viewers. Soon, you shall be witness on the day of his testimonies. He got serious surgery over his backbone, leg inch, jaw bones. Maaltu si keessa darbe? Qabbanoonni keessa darbe. Ammamii waan amma gochaa jirtu kana gochuu hin dandeessu. Edda kudha horkoleessaatiin gochaa jira. Godhu nama lama gidduu hubeen deema. Edda kiraanchii na hojjetame immoo kiraanchii qabadheen deeman ture. Gooftaaf ulfina fidaa waan dhageessan kanaaf. He was saying, since I got the accident, hiikameera, ani bilisa beera, waaqayyoon koo na hiikeera, fayyeera. I've never ever walked alone without getting supported by my caretakers from side or supported by these crutches, but now able to take steps alone without supported by the crutches. Come on. Another divine procedure is over. The man of God is encouraging to this brother take steps, perfecting his healing as is led by the Spirit. Look at my sister. Abiddanna keessa yaa. Sammee isaatti si keessa yaa'e. Harka koo kana keessa. Amma filaala abiddi si keessa yaa'e. Waan dur gochuu hin dandeenya gad jedhii ol jedhii akka barbaadde filaalaa deemi. Just saying, something like the burning fire was moving in my body. That was the fire consuming fire, for our God is a fire consuming fire. Amen. Camera. Ani camera. Now confessing. Ani camera. I am released. I'm healed. As man of God, it is still ministering to this brother.
Be healed. Amen. Fire. Jilbi kee fayyeera ammaa kaasee. Your knee has been healed from this time on. Kaasee deemsisi you are free. Pick him up. Let him take his first step. Jilbi kee maal ta'e? Nan kufee motorarra. Come on. An fayyeera. This brother Ani kamera. was An also fayyeera. Ani kamera. falling Ani off kamera. the mountain Ani bike. fayyeera. Ani kamera. Ani fayyeera. Ani kamera. Ani fayyeera. Might! Ani kamera. Yes, Ani Christos. fayyeera. Ani kamera. Ani fayyeera. Galata Waaqayyoof. Ani kamera. Ani fayyeera. Maaltu si keessa darbe? Akka biddaa wayina keessa darbe. Amma maal gochuu hin dandeessu? Duraa akkas danda'ee ol fuudhee na jedhuun ture. Amma garuu na ajjete. He was saying something like the burning fire Gooftaa was galateeffadhaa fi flowing in my body again. Fayyeera. The healing power of God. This young boy is again doing what he was never to do, confessing his healing. I am freed. I am healed. I am healed. I'm released. Harka keessa walitti buusaa galata Gooftaa fidaa. Again, this young boy again is confessing, I am freed. Gooftaa galateeffadhaa fi harka keessa walitti My buusaati. hand is released and freed and doing what he was never to do since he got the fracture. Yay! It's almost Hidda sabirra. Amma sakkas gootu kana amma miifi karti gartaa ofirra taa'uu hin dandeenye. Ji'a sadiif ofirra teessee ka'uu hin dandeessu. Amma namni Waaqayyo yeroo si kadhatanii maaltu si keessa darbe? Humna keessa darbe. Humna keessa darbe. Waaqayyoon galateeffachaa deema. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ani bilisa ba'eera. Ani fayyeera. Ba'aan koonarraa galagaleera. Waaqayyo This ba'aa brother was koonarraa also kaase. saying, unusual Ammallee power was Gooftaadhaaf galata fidaa. flowing in my body as the prayer was going on, and I'm healed. Again, another Maaltu sin sister keessa darbe? is confirming her healing Maal gochuu hin dandeessan? and testifying. Gooftaaf ulfina fidaa. Balaa maal isin irra geesse? Nan kufi halkan ibsa. Amma yeroo kadhatamu maaltu ta'e jireenya keessa irratti? Bishaantu natti kenname argamu. Periods of testimonies, series of healing, Ani bilisa ba'eera. Ani fayyeera. series of confession. Ani hiikameera. Sabni Waaqayyoon haa ililchaa. Ji'a lama rakkadheen haa ililchaa. This brother is saying, Waaqayyoon haa ililchaa. I got Haa distracted 2 minutes galateeffadha. ago. An bilisa ba'eera. Now I'm freed. Maal gochuu hin dandeessan dura? Gadi jedhu Ammamiif? ciisu ji'a tokko. Mee amma gad jedhaa ol jedhaa. The sister was saying, I was feeling difficulty to do what I'm doing for the last 1 minute. But now calling you to join her and celebrate. Ani bilisa ba'eera. Ani fayyeera. Ani fayyeera. Waaqayyoon fayyiseera. Waaqayyoon fayyiseera. Waaqayyoon fayyiseera. Waaqayyoon fayyiseera. Harka keessa walitti buusaa Gooftaaf galata. Duraan maal gochuu hin dandeessan kanaan dura? Olii gadi deemuu hin danda'u. Ammamiif gad jettanii ol jettanii ammam jibdi? 14. Maaltu sin keessa darbe yeroo sin kadhatu maaltu jira jireenya keessa irratti? Fayyina onna keessa darbe. Gad jedhaa ol jedhaa qophanaa kaa waan dura hin goone hundumaa tokko lama. Gooftaa galateeffachaa deemaa. Ani fayyeera. Gooftaa galateeffadhaa fi harka keessa walitti buusaati. Balaa maaliiti? Balaa konkolaataati. Morma isaa cabee. Morma isaatu cabee. Maal gochuu hin dandeessu kanaan dura maaltu sirra ga'e? Balaa konkolaataadha. Ammamiif? Torbee tokkoof. Eessa keetii maal gochuu hin dandeessu? Motorarratti hin jiru. Motorratti dhufee makiinaan na dha'ee booddee immoo ofii wallaalee guyyaa sana booddee torbee qolli mataa kun lafa dha'ee.
Amma yeroo sii kadhata maaltu keessa darbee attamsi godhe. Waan akka biddaan nat keessa darbee naan yeroo kana. Waan dur gochuun hin dandeenye godhi nutti agarsiisa. He was saying, I got it. A motorbike accident collide with Hallelujah. car. Amen. Amen. And now as the prayer was going on, I was feeling Ani kamera. unusual Gooftaa power. galateeffadhaa fi harka keessa watti buusaati. Now he was confessing his healing. This man of God is ministering to this young boy who got also car accident. Maqaan kee eenyu naan jedhe? Milkii eenyu? Eessaa dhuftee? Biyyi kee eessaa? Ani eenyu? Araaraatiif ilaalta? Amma galtee araaraatiif keessatti of argita ishee? Ishee? Okay. Bakka. Akka, na ilaali. Ilaa morma kee akka godhe. Inni nukkubu. Inni nukkubu. Raasi karameellaa sii kenna. Kottu dhaqee wanni sii kenna. Kuna fayyite ilaali. Ilaali. Firaafiree sana fidilaa sirraa. Appilii fidilaa. Galata Waaqayyoof. Injaalladhu? Isa kanam. Isa kamiin? Isa kamiin injaallattu? Isa kana injaallatta? Lamman saayyuum? Lammanuu injaallattu? Muuziyoo? Hundayyuum? Fayyiteetta maqaa Yesuus nama Naazreetiin. You are healed in the name of Jesus Christ of Nazareth. Come on. Abbaadhaa kenni lamman saa'u. Fayyaa. Go. Maal ta'e mucaan kee? Maal taate? Onni ishatu isa tubboo gara waan isheetti geessu safurdaa banaana jedhanii as fidaddeenaanis itti fooyyee dhukkubama waaqee nama keessatti fooyyeessu fayyisa malee. Dura 0.7 torba deetti fufa. Fidadhee as galeennaan immoo 7 deetti fufa. Waaqayyo dhukkuba nama keessatti fooyyeessu fayyisa malee billaan harka namaa ammoo ranga waliin fidadhee qaxaroora jira. Asiin bakkeedhaan dhaga'ama ammoo yeroonni dhaatosiin. Tubboon ishee immoo gara somba isheetti geessutu banaanaa jedhani. Lamatu banaanaa jedhani. Uumamumaan banaanaa jedhani. Uumamumaan banaanaa jedhani. Namoonni baay'ee san fide na gaafatanii waaqayyo fayyisaadhaan jedhee itti hima malee guyyaama tokko itti dubbadhee waaqa fayyiteetti naa gammadaan jedhaan. Isheen garuu dhukkubsatti qoricha fudhachaa jirti. Keep on watching, viewers. This her daughter was suffering from lung issue, a vein opened. The mighty name of Jesus Christ.
spirit is running to the mother who is here, escaping the artificial procedure, believing in the divine intervention for her daughter. Be healed in Jesus' name. I will tie Jesus in faith. Thank you, Lord. Malta, What did you feel now? Amma Malta. Wai jagotti na babbalakkisaa ture. I was Jagotti na babbalakkisaa ture suma dhufee taa'ee moo wayii na keessa daddarbaa ture. Amma garuu waan akka ifa kanaan natti jagotti babbalaqqaa ture. Something like the flashing on my eyes. Waaqayyo mucaa kee fayyiseera galateeffachaa deema. Amiin. Yesuus gooftaa. Nagaan siif haa ta'u. Ameen. Maal taate? Motorarraa kufeen caccabee torbee sadan kana. Sana booda hospitaalli si'a sadii riffeerii jedhame dadhabee waaqayyo danda'een eengarana dhufe. Eessatti yaalamaa turte? Hospitaala Bishooftuu naqee abeet hospitaalitti riffeerii na jedhanii abeet hospitaalii torbee lama ergan ciisee booda isaan immoo nuti hin dandeenyu gara Araatti hospitaalitti deeminaan jedhan. Birrii isaas hin qabu waaqayyo na fayyisa dheen dhufe. Keep on watching to the screen again. This brother was saying, I got a motorbike accident in the car. Amen. Amen. Leg bone fracture. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Jesus Christ. At Bishop Hospital. Amen. Amen. Referred to Abbott Hospital. Amen. Amen. Whoo. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus gooftaadha. Jesus fayyisaadha. Jesus fayyisaadha. Jesus ko fayyisaadha. Waaqayyo guddaadha. Amen. 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 Look at him. Very soon for you Jesus shall be with him again. On the day of his testimony. Yes, Lord. Jesus fayyisaadha. For we have been Jesus fayyisaadha. eyewitness Jesus ko to the fayyisaadha. testimonies of many Mighty who were healed Mighty name of Jesus. upon this healing mountain from similar issues. Amen, 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 Jesus. It is the divine procedure. Waaqayyo guddaadha, Waaqayyo guddaadha, Waaqayyo araara qabeessadha. Going on. Hallelujah. The man was experiencing the divine power. Waan nama qabbaneessu waan ulfaataa tokkotu kana keessa deemaa jira. He was saying, unusual freezing power was moving down my leg. That was the divine anesthesia. Amen. Amen. متى أمامي فاي Amen. From the crown of his Amen. head. من الدعاء كو يسوسين فاي Amen. Get healed غدير لفيك by the power in the resurrection. لفكاي كوي Jesus gooftaadha. Waatu na keessa darbaa jira. Nagaadham. Amen. Koi raasi. Nagaadham. Amen. Maaltu dhagahamaa jira?
humna wayiitu akka waan bishaan nama qabbaneessu wayiitu na keessa darbaa jira. Gadi yaa. Gadi yaa gara miila koo kanaatti yaa'aa jira. Akka bishaanii gadi yaa. Siya sadii afur akka bakka itti baas. Blow it out. He was saying, Saduma. I was feeling unusual flow of power in my leg. Qaba. That was the healing power of God. Remain tuned, viewers, for you shall be witnessed soon. Thank you, On the Lord. day of his testimonies. Balaansii keessan irra godhi kan irratti godhini tokko lama miila kee fuudhi. This man of God is now encouraging him to take Yeah. steps Okay. and try to Okay. keep his balance. Okay. Mee gadhiisi mee? Mee gadhiisi. Okay. Leave him. Let him try. Okay. 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 Qabachuun. Wow. Gadhiisati gamme. Mee deemi. Let you take steps. Ah. Try. Okay. You are free. Nuti fayyineera bilisa baaneera waaqayyoon nu galateeffadha. Harkaan baatamu waleera baleessu qabaa. Mee lafa jirru sibiilanni Glory, 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 glory. Ilillee jabaa dabalaa gooftaadhaaf. Ani naafachuu waleera. Itti dabalaa ilillee ulfina gooftaadhaaf gargar hin kutinaa. Ani fayyeera. Man is experiencing. Amma waan sinitti maal sibiila kana baatanii deemuu miti. Ijaan ilaaluun isaa nama rakkisa. It's a very terrible event. Silammoo lafa hin hojjeta miti manbariidhaan baatu. See him Amma with the garuu meter. ulfina waaqayyoo fi miilli du'aan kun deeme. But to the glory of God. Yeroo this dhiyootti galataaf deebi'i kottu. dead leg You are could free. work. Come back for Nooraataa. Thanksgiving soon. Irra deebi'ayyee foricuu kan dandeessan Ammallee gooftaadhaaf galata keessan ol irraan kutina. Haleluuyaa. Erga gaafa akkas taate ol jettee hin beektu. Beeku duddaanan ciisaa akkanatti duddaan ciisee miila ol qabeen torbee lamaadhaaf hospitaala ciisaa ture. Namatu na baatee ganna baasa hin danda'u. Har'an ol jedhee kunoo miilli kun lafa akkanatti hojjechuu danda'e. He was saying, Galata since the gooftaadhaaf last ammallee 2 weeks, today is my galateeffadhaafi. first day to trample on my foot. Gooftaa kanaan maal jetta? Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u kan hin jedhu hin qabu. Isa du'a na oolche, isa caba na fayyiseef galanni guddaan haa ta'u. He was praising the name of the Lord. Viewers, again, keep on watching. Amma dhukkubbiin humtuu hin jiru. Hin jiru. Hin jiru. Hin jiru dhugaa. Waan akka maalii gadi yaa'ettee. Waan akka bishaanii diilallaa nama qabbaneessu wayii tokkotu kana keessa gadi yaa'e. Gadi yaa'a. Amma dhaabateera immoo yaa'eera. Hin jiru. Hin jiru. Hin jiru. Kana keessa. Dandeen taa'u erga gaafa cabeeti. Unutu gadi baasee ol gashaa ol jedhee hin taa'u. Luka isaa gadi qabnaan immoo niyyaan nu arrabsa. Bakka baay'ee jeeqamaa ture. Baga gammaddan nagaan nagaam. Another person is coming on the mattress for the ministration of the Holy Spirit here on this prayer mountain. Keep on watching, for you shall be witness again to the miracle going to take place soon. Daqiiqaa shan booda lafa jirtanitti waan isin qabe hundumaa gadarchaaf ta'e kan amanu. Just Dhibee after guddaan hin 5 jiru minutes, gooftaa guddaa duwwaadha. you will Waan get fedhe free kamiin haa ta'u hin harcaaftu lafa jirtanitti. from any chain holding your life. Maqaa keessan irraa kaa maqaa isaa rakkoo irra ga'e maal gochuu akka dandeenye ogeessi maal siniin jedhee tooraammee dubbadhaa. Michaan kuni gaafa dafinoo mana barumsaa dhaqu fedheetu gaafa 19 kaheetu hambaa sabattii kan jedhamu ganda tokko keetti bajaajiin sa'aatii 9tti galagalti. Gaafa isheen galagaltu naannoo sa'aatii 11tti abbaa bajaajiin na galagalchee na cabsi millaanaan jedhe. Maaliif jennaan dhugumaa hin jedheen soomoo dhugaadhaa hin jedhe. Eessa isaa miidhame bajaajiin kan cabse? Jilba isaa gaarraa. Ogeessi maal jedhe mana yaalaa ogeessi ta'etu ta'e? Ogeessi gaafa dhaqu lafeen kun akkeetti ol jala darbe. Gaafa ol jala darbu fuudhee akkas godhee qaawwaadha. Qaawwaadha lafeen kun qaawwaadha. Micaa kana gar tokkoon hin baannaa gar tokkoon immoo namni lama teellaa qabaate namni tokko immoo miila isaa qabee deema. Nama meeqaan gargaarama? Nama sadii. Har'a nama meeqaan fiddan? Nama sadii. Keep on watching to the screen, viewers.
This young boy got auto rickshaw accident and bone dislocation. And there was medically confirmed that the gap was created in his bones, and he has been supported by 3 of his Mighty name of Jesus Christ. caretakers from side since he got the accident. He has been suffering from this issue for the last 6 days. And he was here on the mattress supported by 3 of his caretakers, as you could see him on the screen as he was coming to the altar for the prayer. Keep on watching. This man of God is ministering to his caretakers. The Holy Spirit is running the divine procedure. The boy is totally out of his conscious. Remain tuned, viewers. The mighty name of Jesus Christ, be healed. Everyone is attentively watching out, waiting to what is going to happen. I hope, viewers, you too, you are eagerly waiting for the miracle going to happen. Look at him. Fayyina tamamillat. I kindly encourage you to receive your healing. Amen. Nailali. Ya maganke. Abdi. Maltatem. Hayajinna gufise. Amman jede. Amma maltate. Enna hoke wafi. Fige. Wana kamit. Wa makka jalabo. Wa makka bishano itu gebiga. Skesa gade fig. He was saying, as man of God was praying for him, something like unusual liquid was flowing in his body. And the man of God is going to encourage him to stand Rise up. up in the name of Jesus Christ. Look at him. Food. Okay? Things are going to be changed. He's going to try to stand up straight alone for the first time since the last 6 days. Look at him. Still, man of God is encouraging him to check himself out. Yeah. Trying his first step to stand up straight. Yes. Double. Still, the Holy Spirit is running the procedure. Be free. Bilisa, bye. Come. Look at him. Yeah. Look at him. Baka, Fayyiteta, you are free, go. Even his standing is miraculous. Imboyin and Bilisa Beira, Jadade Imboyin. Bilisa Beira. Then. I'm Bilisa Beira. Now come to sing. I'm Bilisa Beira. I am free. I'm Bilisa Beira. I am free. I'm Bilisa Beira. I am free. Lama jirtani ol kaa gooftaa galateeffadhaa biyya guddaadhaan. Congregation is joining him and celebrating. I'm Bilisa Beira. Maaltu si keessa darbe amma yeroo sii kadhatamu? Bishaan akka bishaanoo hin dhagee darbe. Irgii kuftee kana gochuu hin dandeessu cirumaan. Dandeen deemu nama sadiin malee. Amma gara of dandeessee deemaa jira. Of dandeen deemaara. Gooftaaf galata dabalaa ulfina dabalaa. He was saying, I was not able to take a step without 3 of my caretakers from sides, but now I am supporting myself up alone. Maganke unanjette? Abdi. Abdi? Naman kabatin kattari ademi. Man of God is encouraging him Yeah. to try to work without getting supported by his Galata caretakers. gooftaadhaaf. Waan isin boo jilbisaa walirraan ni kaate suni yoom opereeshinii ta'uunsaa? Gaafa sanbata facaasaa dhufneetu guyyaa 3 dura jechuudha. Okay, go. He was made a surgery over his knee 3 days ago. Amma nagaa keeti. Deemigaa.
But the Holy Spirit energized him. Even with the fresh wound. Durbii koodha. Abbaadha sin. Abbaadhe. Atoo. Gwaaddanyaa koodha. Gwaaddanyaadha. Baajiin kan koo ture. Gwaaddanyaa koodha inni obbolaan. Bajaajiin abbaan bajaajii sidhaa? Lafaan dhooftee fiddaare. Ana kuffise miti nama biraa ta'u. Thank you, thank you. Hiikamneerra, fayyineerra.